السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو أبولي وانكينا يوتيوبي مباشر وجل تركم تنهنم تكسريو كم جرتو نجاكي سني بغا نجاتا تاني هجان خليسا كابني أما وناتي الرما مالي بولي لبو أبولي تيكينا أجيفا مراف مرتين دوات كنا ميرا جدمي فأنا بوين أما يونا أما ساعتي كانت والله ربي تنارغا جرى ساعتي سديج على سغالي وراب دنجرا ragaa adda addaa hedduu argadhe namoota hedduu ijoolleen Beerut keessa jiranu ragaadha jechuudha. Shamarran Beerut rafanii hin bulle hunda jaraan haasofsiisaa bulee darbaan dabarsa barbaadan bulee mee waan ani irra ga'ee walumaan acaqasnu jalqaba irratti sagalee obboleettii amaanaasii laayik gochuudhaan simadhaa akka namni hedduu arguudhaaf jechuudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المان رومو هندم تكيسنو بكجر تنو ربي نسيني أجنين هجرات وجدا كسمس أبليتي كان كوزوريا دافس جأمتي نمني ولا لينجرو إفي برتين بيكتن يرو تقوايشة دبتا ماتوري إفي برتي قدي فماتوري وايشي واي جولي تقوجنين جالتي أكس منامن جأني قدي فماتوري مسوراسي جتشورا نمني ولا لينجرو هم جارو إسين ega mana hojjettu waggaa sadii hojjettee baate ega waggaa sadii hojjettee kaate har'a ammallee waggaan kun erga bakkee baate jettee garuu sababni isin bakkee baateef mucaa mana haadhaniitii sana deemtee mucaa sabiyyi dugda siirra taa'ee akkas bunaaf shaayii yeroo isin ol fuutee ol kaatu jechuudha. Mucaan irra ba'ee hin taphataa yeroo hunda taphachiifti mucaan sun wajjiniin jechuudha. Dugda siirra ba'ee inni isin ol kaatu naqabeera seetee achumaan kuftee duddubbaan. Yeroo kufee jedhu mataan isaa kun duddubbaan hin dhoone. Mana haakimii galee akka torbee tokko mana haakimii keessa ciise. Fayyuu didee deebuu didee akkasatu jettu siin sodaattee bakka yoo kaayee mucaan sun du'ee jedhee asitti na hambisanii asitti na hajjan jettee achiin bakkee baate. Bakkee baatee hojjetaa jirti maal otuu hojjettuu ji'a tokkoon booda mana biraa qayyarattee yeroo jettu maal taate maaliif namni yeroo inni naasee jedhu namichi na barbaachisaa jira akkas suuraa kun namatti kennee na barbaachisaa jira jettee natti himte yoon qabame nagaatti naan jettee turte. Yoon qabame lamuu wal arguun hin jiru na ajjeesu mucaan sun duunaan nan gadhiisanuu jette. Garuu ijoolleen mucaan sun du'ee jira si barbaachisaa jira namtichi naan jedhaa natti maara jiranii garuu dhugaa ta'e soba ta'e hin beeku badaan of sodaadhaa jira yookaan hin qabamee jedhe yoo mucaan sun du'ee jedhe na ajjeesan jechuudhaan akkas mana keessa jirti jechuudha. Amma garuu naanaasa'uu qaada dibte erga naanaasa'uu dhifte bulchiishaan barreeffamaan naanaasofti barreeffamaan qofaan. Maal taate yeroon jedhee gaafadhuuni na dhukkubee hojiin natti danatee akkasii bakka assaabii wajjiniin kanaa odheetan badee minaan jettee naa deebifti jechuudha barreeffama. Amma garuu kaleessa eda ani hin argine fibirra ba'e hin argine ijoolleen suuraa si kaasanii kun zawuriyyaa miti kun sistarii keeti miti hundinuu dhufanii na gaafatennaan hawaa tokko hin jiru wanti nuti naasee wanti hin dhaga'e tokko hin jiru minaamin jedheeniin. Annaan achumaan ijoollee gaafadhu mee waan siin taate minaan jedhan ennan isitti dawwalu wanti tokko na jalaan kaafamu sagaleen siin jiru sagaleen godhaaf naan hin deebiftu barreeffama godha naaf hin deebiftu jechuudha. Wama tokko nan dhabee achiin mubaarakiin gaafadhu naan jedhan ijoolleen. Isatu gadhiisee jira. Maal taate jedhee namni gaafadhu qabaachumaan mubaarak gaafadhu FB isaa jala deemee lakkoofsa isaa argadhe jechuudha. Na bakka jirtan maratti rabbi isin haa eegu rabbi balaan taanerraa isin haa qabuun jedha. Amma garuu kan hin dhaga'ee jiru namichi bakka isin jirtu sanatti qabee isin haa qabuun jedha. Amma garuu kan hin dhaga'ee jiru namichi bakka isin jirtu sanatti qabee hiisisee akka jedhanii. Egaan obboleewwan keenya sagaleen isin amma dhageessan sagalee obboleettii Zaahiraati. Namichi achi qabee bakka isin itti baddee jirtu sanatti mana hojii isa kaanitti qabee qabsiifatee murtee du'aa itti murteessennaan gidduu kana hudhamtii kan jedhu dhagaanii
maatiin bakka hundaa burjaajaa jiru suuraan sii kunillee miidiyaa hundarra deddeemaa jira. Egaa sana booddee duuka bu'ee hordofee mucaan kun akkasitti biyyaa baatee biyyaa kaasee amma Beeruutti biyya isiin jirtu kanatti akkamitti akkasiin dhatte achi geesse akkamitti akka mana daldalagaa sanaa galte akkamitti mana xalabaate akkasitti badde eenyu akka baase maal hunda isaayyuu hordofee duuka bu'ee deemeen jira. Mee walumaan sagalee ittaanummaa ammas waliin dhaggeeffannu. Egaan sana booddee obboleettii keenya Roozaa kan jedhamtutuyyuu mana xalabaa sanaa bakka isiin itti mucaa kuffifti sanaa baaftee bakka biraa galchite jechuudha geetan Roozaa daarektii argachuu hin dandeenye sagalee waatsaappiidhaan wal daddabarsine kunoo walumaan caqasnu. Dhaggeeffadhu Muhammadaati akka nama ta'u akka amma zooriyyaa nama nutti aantu sitti naantu ishii nuti wajjin nyaate wajjin dhuge amma nu gubdu nu gubsin gubdu beektaa nuti irra gubata ishii zooriyyaa ta'e wajjin jechuudha nyaadhee dhugeera. Ani saatuun ta'e kaleessa beektaa dawwalee fi ijaadaa kottu ji'a tokko fixeetta jennaan ishii Rooza gizeen kun qabaaddana taara mana keessaa gadi hin ba'u jennaan ilaamee zooriyyaa biddeena sii fidee dhufuu biddeenaaf maaltii fiduu naan biddeenaa waxiinaa fida daraa jette jennaan karaa eegaan olee jette galgala beektaan eddee dalagaan olee galgala ti eegaan olee Rooziyyee koo akka nama haadha fi eeguun si eegaa ramaamnaa erguu dhufuu didde jennaan sa'aatiin natti darbe amma gizeen dhufuun dhabeen jedheeniin amma chuma natti kaatee Roza naan jette ani jarri kafiila kooti immoo nageenya na dhoskiti beektaa Rozaan innaa teettee na dhoskiti. Roza jarri kafiila kooti jarri kun jarri Jamiilaa walitti deebi'anii dubbatu achuma narra faara beektaa rafiitirraa ka'e maali jennaan akkanan qabamte dhagee baay'ee maraatinaan jedheeniin maraatinaa jedheetuun taa'u gitan isiidhaaf dawwalee jedhu na jalaa kaasuu diddeen roobmiti beektaa maal taateen jedheen akkanaa jara kafiila kooti mucaa jaraa dhufee na argee. Dudduubaan uffatan irratti ciree jennaan badii bakkeetti hin jedheen taaskii karaarraa qabadde dhufeensi fuudha. Badii jennaan birrii ji'a lokkoo kudha furee hojjedhe deebisee dheengedde jarri makiinaan bitatanii ani hin ba'u asuman taa'aa on qabame satumattaan qaba malee hin ba'u jette. Duraan immoo masmara biteennaan masmara keessaa baaftee gatte ishee gogaanatti naarinaa anatti Roozaa mititi. Ani nama wajjin nyaadhe miti nama karaarraatiif takkaa sharrii ooleen beeku ishee wanta namni qalbiitti hin yaadne yaadina. Maali badii birrii sana jedheen birrii ijoollee siifan bubuusisiisa birriin keessiif kaffalama halkanuma kana badii zubaalaa jala dhokadhuutii dhufeen taaskeensi fuudhaa dhaqxeeyyee eenyutti harka kennita poolisiitti harka kennuu jennaan an birrii koo dhiisee hin ba'uu jette otuun akka jedhe ittiin haasa'u atachinaa dawwal dhalan siin haasa'ee ka'u sa'aatii 12:36 achumaan onlaayinii cufattee hillim jette onlaayinii manaatiin jarri immoo Jamiilaan immoo otuun bira taa'u an naqee mataan koo na dadhabee otuun bu'uu mataan na dadhabna naqee kufennaan abbaan ta'e irratti dawwalaan dhufte waasaappii koo qayyarte waasaappii kasiitiin kan koo qayyarte gizaan ka'ee kan jaraa godinyaa jaraa irratti dawwalu immoo na jalaa kaasuu dida mucaa masmara daayireektii hin qabdu intarneeta hin qabdu ishii maal godhi jettu Roozaan. Furate sodaattu ati giza jecha kana jettu ilmoo namaa tokko beektaa na biratu siin teessu wajjin nyaaddu wajjin dhuguu asii kaate gizaan naqee qabsaate ofumaa keetti sodaa raamaan hin qabdu baraan nama bakkee jiraatu nama ilmoo qabu ishii. Nama jiruudhaaf yaadu malee nama jireenya namaa balleessu miti jecha kana namaan hin jedhin akkamitti namni dhaqee ilmoo namaa tokko qabsiisame badii maali natti hojjette jennaan immoo dhaqee ilmoo namaa qabse waan hin taane namarratti hin dalagina ofiifuu jireenya sammuun sochoosee jira fiilmii hin taane namarratti naasa'inaa ishii bor guyyaa qabrii deemutu jira fuuldura raamaan hin jira ishii waan qalbii keessaa yoo kana hin qabu ishii kan isii miti jechuudha nama xalaata waa meeqa natti hojjete irratti sharrii yaadu jireenya koo duniyaa keessatti wanta hin taane namaan hin jedhinaa ishii. Masmara bitadhu yaa obboleettii koo jiruun bakkee siif hin danda'amu masmara malee hin jiraatamu taaskittan si ergaa dhiisi jedhu masmara fayyadamnaan jettu ati mee nam tokko yoon qabsise birrii wayinnaa kaffalamamu jiru wayinnaa dabalamamu mee maal jedhee namni lammii ofii qaba atamma garuu qixxa keetti lammii kee hin qabsiistaa xalaata koo iyyuu hin qabsiisu namni akkamitti nama qabsiisame mee birrii wayititti namaa kaffalama namni yoo wal bira jiraate walii wajjin nyaate wal gargaare walii wajjin jiraata malee addaan wal biraa ba'e uumaa faayidaa tokko hin qabu. Isuma idaan baay'ee bakkee taatii kamiyyuu haa ta'u taaskii karaarraa qabee dhufeensi fuudha zubaalaa jala dhaabbadhuuti dhufeensi fuudheen birrii kan kee immoo ijoollee siifan bubuusisiisa birriidhaan birrii koo dhiisee hin ba'u birrii kee dhiisii bahi sila erga maraatteetti liqeessite dhiisii bahi jedhe uffata kee gatii waan dhiisii bahi mucaan gurrisi isa namni mudhiiftee kan biraa dubbatti ishee. Gizani dawwalee fi jedhu na jalaa kaasuu didan beektaa gizuma siin onlaayinii irraa baatu dawwaleeraaf qaallattiidha an dawwalee ka'een dhiisee biraa deeme Jamiilaan gizan dhufu waasaappii qayyarteetti waasaappii kan qayyarte amma qaallattii maqaan hin qabane lakkoofsa sii malee gorri maqaan qabame hin jira dabarfadheen gooddinyaa jalaa irratti dawwale hin beeku jette qaallattiin jennaan ani
edammoo sagalee kan sheersirratti gochu sagaleen kan isin irratti ergite waa'ee anaaf isirratti ergite malee waa'ee an dhufaartaa hin dhufaan jirtuu natti ergite malee maal jettee achi kaate masmara kan kee kana eenyuyyuu haati kan keessatti dawwaltayyuu hin kaasiniif hammaaf amma naqee waan an bayetti ba'utti jennaan hin ba'inii yaa obboleettii kan kootilaa biyyatti galuun illee yoo maara koon hin jiru dhiisiitii ba'i bakkee dhufeen bakkee irratti si fuudha yoo didellee shirxaasi qabu wayya bakkee irratti malee achi keessa wayyoo amma ila koo fuudhee mana keessaa gadi hin ba'u naan ishii maalan godhame qoy akkamitti lakkoofsa madaametti nan barbaadaara wallaahi al'aazim maal taatetti mubaarikaan ofii kootiif hojiraa miti bar والله ربين كوش ربين قوي جماعة أنا نولجنا في كوتي فما تنسوا يجر ما لكو سما دام سعودي ترجع في كوتي بيجا قال ينجر ده وامي قالوا بتشونا دندا أجرو لكو سيرجع سبيتي ولا نجارا قال تجا دينجانا قال شا لتيمون لتشوين دندين عند ولا بيسا عند ولا ما ده جرتو نمتي مجا بيجا الحمد لله أمنا قال مقام بوارك إنت لما أوكي إنه نتي أنا بيكار كسبان إنه نتي أنا روزادا أنا روزادا روزا mana na saturte mo mala cosa madami de te lo cosa che te gitare la cosa kan ko imon ko tun sinje ibo dani aywa ani mo ga madami de te na kente se ayelo cosa madami ti na kenita mo la argite duga jiru walitinno jamila ko sama dame dage kessa si dubbi kana kessa la wallahi alazim silki ko ida jamila jamil dubbi kana kessa si bamnu mo mal wayya kessa barbaden oboletti kon taloro mo ishi koy enen talabiya ko ti atis nanno ko nadagay dage fadu dage bakka nanno ke bishan tokko duga dage fadu silki ko ida jamila dage fadu jamila to silki gubde masmara wasapi tan durante fayyada mo gubde kana bante wasapi kan mo magane sajjalan erga subitina barbada jira godi nyanjara mo bidan itti dawwal garra ka fi digal jari durane jolle firaju eshi jara na rakko ke sama amna galchi tarafre di mo okay kan di mo ari ade alla ko sama magane matini kabadu kan ma jolle yu kabadu fayyada fa wore surat tergeshu ana kan itti jari na ratti dawwalani nane tina sau erga simmo den gadana dawwalani turani dubbi kun dubbi lubuti eshi la mega eshi lubbu da mana wallahi lubbu na ka lubbu ko di ayye erga la cosa madami wali wallalte de walte mo baro to jolle fara darbi to miti erga la cosa madami mo wallalte wala erga la cosa madami wallalte mana nu laki kamuma nana sa taxi ka baduti mana jaramo mana madami amma location ni mana kamitti na garabbi jeri location ni jara isa fude daga location ni jara ka bukan gete taskida roza jara ka baden na ko katale roza amma akkasitti callume me dubbin kuni yani wal satilu wayya chula akkamitti cikki jedha manjiru age wal satilu wayya ta anjiru arrafeen bulle ta anjiru mattaati muhammad anta anjiru erga subiti nan cinga mal accan dawala asan dawala mujarrad ko silki kan ke gubi jette jenana itini tidawante tilki roza gubi ka jarra tin dawande akam shaklan to kon namu ta tilki tidana jalahi ege faddu isafi miti ana rapporto ko ga wan silki enyun ni gube silki ke bila mujafi na bredur mujafiya ko si hamma tinda wante ka ne gala gubde kan grana bande warri makaran jarina makaran na ga kabde safat isa ka rabota wal ni jala ko te mali jalle de ti biyan alta te amma si mota anju asabanjira barbada anjiran Ege silati olina da silki olina da gadina da wati da itti da wala muta ya fajirti muta de kam jirti tasya sana fi de sura itti dubatu da damniya eshi mucam halo abban taksi chantala hoji gesse araba mo nama kenya nama araba alhamdulillah kalas bakadis wana barbado daga dera kalas isan kapsisi araba bangali mai sallu mai isan kapsisi sama lakkosi kan saati miti lakkosi kan saati ni taski gesse brishan fudate mucha gesse sallu mai bakka isan kapsisi sa majaran basi jara imbasi tikenne tani isa kapsisi isa gesse imbe ku sinje miti injenne hinni mana isa gesse male gesse birrit badallar bir dalalumma gesse dalalumma miti
inni bakka geesse dhaqee ilaaluun hin barbaanne miti amma inni maal inni taaskiidha malee dallaala miti kan hojii isuma taaksiin bakka nama geesse hin raanfatu eenyunu taaksiidha bakka geesse lokeeshinii mana sanaa qabdaa jedhee jennaan dallaala Rozaanaa jedhee edda meeqan geessa maalan beekaa qanii meeqa ta'e oi qaallitti obboleettiin sii jirti obboleettiin sii irratti dawwaleera yoo obboleettiin sii lakkoofsa naa ergitte sittan ergaa ishee lakkoofsa maalii obboleettii qaallitti sii biratti siin galti wantichi suuta godhamuun qabu suuta yoo deemame mucaan kana gidduutti nu jalaa duuti si galee kanaaf lubbuun caambisuudhaaf amma imbaasii tan kennaa konsilaa dhaabbateera mucaadhaa kan takara akka roomalumaatti dhaabbatee jira nama keenyaan itti galchuun barbaanne silumayyuu si galee nama keenya itti galchuun barbaanne dubbii kanatti arabumatti galchuu barbaade amma namicha kana nan qabsiisaa jalaan kaasii silkii isaa kana booddee dhageessee maal mucaan mana koo beeka mucaan gisee hunda taaskii uffatana geessa ijoolleen akka daageessa oo miskiina rabbiitii barwaawwaa beektu inni qabameeyyi mana qaalitti geessuudhaan mala hannimaa inni mana gaafa mucaa geessitu imbaasitu beekamaa mucaan mana koo fida ijoollee fayyaa walitti funaasitee deema beeyta mana kee maaliif fidamaa mana kee wanti ni fidu kooti fuudhee geesse miti rabbeeri Muhammad maal taatete mucaan waa beeku miti duraan kanna mucaan tokko qabamtee na siine fidee na namma ifamee ni damee baayya mana intalaa lakkoofsa nu kennaa innaan diddani si galee amma lakkoofsi kuni mucaanii taaskii si birrii shaniin deemtu mana yookiin nagee dallaalummaa birriitti fudhatee miti beektaa ateessa jirta amma kuna makiina nan bakkee deemaaraan ijoollee bira lakkoofsa mucattii tokko biraa barbaadee fuudhaa kan mucaan dura bira galchee ture. Aloo? Nagaa miti. Lakkoofsa jalatti nagee mucattii si bira nama lama ta'anii hojjetu wantuu gadi dhaggeeffatu wantuu gadi taphiti godinyaa mucattii mana tokko galanii hojjetanii obboleettii lamaan bira isiin sodaattee qabaan jabaadhaan achi baate beektaa. Isin godinyaa kun isin achi baatee naan isin kun diddee achitti hafte maa boontuu haadha walta hojjennu geessu boontooni itti mara kooti hariin jaraa ijoollee bara kootiiti boontuu si godinyaa bililleeti achi baate baay'ee naan baadatti kana boontuu si godinyaa boontuu si ijoollee godinyaa siiti isin baatee jirti beekaa lakkoofsasi isin ayita ji'a tokko hojjettee guyyaa 25 hojjettee nan birrii fudhattee baate beektaa isi kanaan baay'ee engedda gaafatiin birrii fudhattu jennaan rooza hin ba'u qabaa jabaatee jira dhuguma immoo qabaan baaranii ketata qawuti akki namni ol galee gadi ba'aa hin jiru qiyaamaan gad argana hin ba'uu jettee naan dhiisi kottuu ba'ii mana arabaan hojjetinii mana morokkoo biraa galii deegaa biraa galii ijoollee kan sodaatanii mana taa'uuna hin ba'uu jettee edda galgala jechuun adda galgala kottuu birrii kiraayii fuudhi naan jette beekta birrii kiraayii fuudhi biddeena naa fidii jennaan ishi biddeena sii fideen dhufe hanginan hojii gadu dadhabeen galee beekta amma jinkiin koo nama tokko hambisuudha nama tokko ajjeesuun qabnu isin kun lammiidha isin badde lammiidha jechuudha malee lakkoofsa keessan biyyi tokkittii siifanii kootii agarsiisudha akkamitti ilmoo namaa nama wajjin nyaata tokko ajjeesa rabbii jedheeti maa kun ilma sitti dhaga'ama waa'ee ajjeesuuti miti duuteen naan dhoksuun keessan ajjeesuu caala dhageesse Willa kotte akkamitti dhugaatti hin duuta yaadiruu kun jedhee ilmoon namaa dabra jirti dhiisii bahii halkan kana jennaan hin bahu birrii koo dhiisee jedhee gadi lakaa fuudhanii makiinaan bitataniin an birrii keessiisan kaffala damooza koo guddee yoo eeshi haasaa kee kanarratti waan si gaafadha haasaa kanarratti mucaan kuni nama ati qoy na dhagahime wala dhaggeeffannu kaa atammaa maal shakkiteeyyi bahi jetteedha maal shakkiteeti wanta shakkimu qabaan jabaan araba biraa qabaan jabaate haramna kanaan fuudhanii manatti qabsiisaa jiru ijoollee kanaafan sodaadhe qabaan jabaateera bahi morokkoo bira galii zeegaa bira innaan lakkii boroozanan hojjedhaa jarattiin na jaalatti fuutee shaantaa gadi baateenna qoricha ilkaanii bitanii fi qoricha waa hunda bitanii ati immoo haasaanatti silaa softeef kun immoo waliin fakkaatu kan sila immoo jarattiin ilmoon namichaa ma afaan kee jedhe afaan keetiyyuu sila ilmoo jette ilmoo namichaatiyyuu ofirratti ciranii qabanii jennaan natti himtee jennaan ilmoon akkana edammoo dhaggeeffadhu
Kani sida wale gafa do arka Sofia an kabar te tina jere ni jolle Facebook simbe ko beta wa Facebook simbe Sofia ni mal jamila malif Sofia marata kuno amma mujasa gale na ferkite ka te jenna lakki bo kabar te dani lakki fadda ko tura ge faddu jere gidan jere rosa na jette ye jere nami chabban jere am biro jaddu fa ilmi sinan jere duddu baru fata ko ratte jere na kabika ay akabamu online juro ati mo aka enyu jala yu hikafne alo fi ko ti bideni ko bade bidena na ma to fu him barbado jette silkama bitana na nofte lillin jette silkira saati meeqat saati kudala masafira inu saati kudala ma daqiqa digdami je so dami ko online si mulli sama silki hin qabdu masmara hin qabdu sini saati jaarrati saa kudala ma daqiqa so dami da galgala inna tidana faru gida fina sausan tidana na sara la bai arje jeri do fani harara zugala ge sabu ido padu anan to seta ati kam wata yakki roza bri ko ni ba ki Sofia egan daawwattoota keenya akkasitti obboleettii keenya isii mana xalabaa sana baaftee mana hojii kan biraa galchite sanaan hudha wal qabnee waliyyisiisaa ollee sana booddee lakkoofsa embaasii achi argadhee gara embaasii taasise ወሊና ጨቀስ ነው ማሉማት ሰላም ጤና ይስጥልን አልሐምዱሊላህ ሰላም ነው እና የሆነ ችግር አለ እኔ ካይሮ ኢጅፕት ነው የምኖረው ሙባረክ ባላለው ኢትዮጵያዊ ነኝ የሆነች እህታችን እዛ እርሱ ያሉበት ሀገር ማለት ነው ካሁን እንደሚባለው አሳጥሬ ልንገር ሰፊ ነው እንደሚባለው እዛ ጠለብ ያለችበት ቦታ ከኢትዮጵያ የገባችበት ቦታ ህፃን ልጅ ይዛ ያለ ህፃን ልጅ ወድቆባት ህፃኑ በጣም ታሞ ሊሞት ሲል ከዛ ጠፍታ ሌላ ቦታ ገባች አሉ ሌላ ቦታ ገብታ እንደሚባለው ማለት ነው ሙሉ መረጃውን ነው የምሰጠው ቁጥራቸውንም ሰጣለሁ እዛ ገብታ የገባችበት ቦታ ላይ ሰውየው አፈላልጎ እቺ ልጅ ላገኘልኝ ሰው ብር ከፍላለሁ ብሎ አሲዟታል ከዛ አሲዞ እስር ቤት አስወስዶ ፍርድ ቤት ላይ የሞት ፍርድ እንዲፈረድባት አደረገ አሉ ይሄን ነገር ህፃን ልጅ እየተሸከመች ወደቀባት ልጁ እየታመመ ነበር ጠፋች እሷ ፈርታ ማለት ነው ከዛ ያለችበት ስራ ቤት ድረስ በጋዜጣ በምንም አፈላልጎ ሄዶ ደርሶባት አሲዟት የሞት ፍርድ አስፈረደባት የሚል ወሬ ሰማን ልጅቷ ጋር ብንደውል ቁጥሯ ላይ ምን ቤተሰቦች ከኢትዮጵያ እኔ ከዚህ ካሁን በፊት የምታናግረን ልጅ ምንም ነገር ኦንላይን ላይ ጠፍታለች አታናግረንም ልጅቷ የሆነ ችግር ደርሶባታል ይሄን ለማጣራት ደግሞ ለምሳሌ ስራ ያስገባቸው ልጅ ኢትዮጵያዊ ናት ቁጥሯን አለኝ ታክሲው ደግሞ ባንጋሊ ነው አሉ ይሄን እንድትተባበሩ ፈልገን ነው እቺ ልጅ እንዳትገደል ማለት ነው አለኝ በዋትስአፕ እናገራለን እንደውም ካርድ ከሚጨርሰብኝ ቁጥሩን ሰጣለሁ ልጅቷን ይሄ ኢንፎርሜሽን መጣቅ ልጅ አለች እሷ ላይ ችግር እንዳይደርስ እንግዲህ አቤት እሺ ወንድሜሽ akkasiin jara imbaasiitiin asee ergan gurra buusee kaardii andawwalee jechuudha kaardii andawwaleennaan kaardii si jala lakkaa waan ta'eef gara waatsaappiin gottunaa bilbilii jedhee gara waatsaappiitiin bilbilee suuraa mucaatti ergee waa hunda erga xuulee ka'ee obboleettiin keenya immoo lakkoofsa madaamii argitee fudhattee dhufte mee waan madaamittiin jettu immoo walumaan dhaggeeffannu madaamii isiin bira hojjettu tun taane obboleettii haadha si jechuudha. Hello. السلام عليكم يا أختي أنا سميرة شغال مع بنتك ولا مع أمك سميرة موجودة هي كويسة سميرة اللي شغال مع أختك ولا مع أخواتك يعني شغال مع أخواتك في اسمها صوبيا اسمها سميرة أيوة في البلد
مش شغالة معك، شغالة مع أخواتك يعني، شغالة مع أنا مع خواتي راحت. أه؟ أنا مع خواتي راحت. راحت إمتى؟ راحت من زمان راحت. سميرة مشت من زمان؟ هي من زمان راحت. هي تشتغل مع واحدة أثيوبية توديهم من بيت لبيت. وهذا الصبية اسمها روزا. روزا، أيوة هاي حرامية دي روزا. روزا أخذتها من زمان يعني؟ هي من زمان خذتها مع حرامية توديهم من بيت لبيت على الناس. من شهر ولا من شهرين ولا من إمتى؟ معلش يا ماما أختي في البلد قالوا ماتت، بيقولوا توفت، بتقول يعني مشكلة كبيرة يا ماما. من توفت؟ بيقولوا سميرة، بيقولوا أخذها بوليس من عندكم من أخواتك، كانت شغالة مع أخواتك سميرة؟ لا 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 لا. أيوة. ما خذها بوليس ولا شيء، لا 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 لا. لأن هي شارقة، هي اللي كانت تشتغل أدماس وروزا هذه تشردهم، خليهم يشردون يروحون يشتغلون من بيت لبيت. أولا هي سميرة كلمة أنا بنتي. أنت كم سميرة؟ إيه سميرة كلمتك أول أمس؟ أولا كلمت أنا بنتي. أيوة هي كلمت يعني سميرة؟ ما عنديش، كلمت بالمكالمة ولا كلمت بالمكالمة مكالمة ولا أنت شو عرفت رقمي؟ رقم حضرتك عدتني في واحدة صوبيا اشتغلت معك. زينة، أخذتها خالتي وخذتها عندها 2 شهر. زين، بعدين سميرة قالت أنا ما أبي أروح. من هاي كلام من 3 يوم 4 يوم كذي. قالت أنا ما أبي أنا أقعد. قالت لها خالتي ليش ما تبين تلاقين؟ قالت لها بس أنا أبي أروح. أيوة. بس أنت تبي لحظة، أنت خايفة عليها؟ أنا خلي بنيتي أنا أسوي تليفون حق سميرة. أنت تسوي كلام صح. هي موجودة دلوقتي يعني؟ هي بنتي أنا موجودة. لحظة. لا سميرة موجودة عندكم؟ أنا موجودة. هي مو عندنا سميرة. لا ما في عندنا. من امتى مشت من امتى؟ ايه؟ مشيت الحين هذه من عند خالتي وواحد اسبوع. أتصل حق سميرة. من اسبوع؟ من 1 أسبوع هذه. أنت تقول نشرتها مسكوها ها؟ في ناس بيقولوا شرطة مسكها، في ناس بيقولوا توفت ماتت، يعني مستغرب. لا 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 لا. شوف إذا شرطة مسكوها لأن هذه روزة حرامية، لأن لأن هي كانت تشتغل إذناب. هي روزة هي كانت أي ثوبية تشيل. أيوة. يشيلون يشتغلون على 150. عرفت؟ على 160 هي تاخذ فلوس وهم يشتغلون بعدين تاخذ منهم فلوس. هذه سميرة حرامية. عرفت كيف؟ سميرة من يعني من 2 3 ما فيش منكم شهر 7 شهر 6 ولا شهر كم مشت شهر كم؟ واحد ماشي من واحد اسبوع من عندنا. اخذ ماما 1 اسبوع. بعدين ما كمل 1 اسبوع، يمكن 3 ايام 4 ايام. ايوه انا عارف، لكن شهر كم يعني؟ في الشهر 6 ولا في الشهر 7 ولا؟ ايه؟ الحين هذه شهر 8. شهر 8 اشتغلت 4 يوم. اخذتها اشتغلت شهر. اخذتها روزا ولا مشت لوحدها؟ اخذتها روزا؟ مشت لوحدها. ما يمشي إذا عشان أنت ما تخاف بعدين تسوي لي بعدين تليفون بعد شوي. أنا الحين مسوي تليفون حق روزا. أيوة. أنا بعدين أخبرك. عرفت يعني هي وصلت لروزا يعني؟ أنا بشوف أنا بسوي تليفون حق روزا الحين. زين أنا بشوف إذا سميرة موجودة ولا لا. بعدين أنا أتصل عليه. Egaan daawwattoota koo kabajamoo
kuno amma kanatti deemeera sagalee irraa nambise akkuma isin dhagaa turtan sagalee irraa kukkutee isinii dhiyeesse amma kana sochoonee irraa inshallah amma obboleettii keenya arginutti jiraatteesi dhuguma hidhamteesi murteen du'aatti kennamee maaloo jedhamee akka miidiyaa irratti haasa'amaa jiru kana ta'uuf dhiisuusaa hubannee amma xumuraatti waadaadha amman obboleettii keenya kana jiraachuusi hidhamuusi akka jedhame jedhe ta'uu dhiisu adda isinii baaseen gurra isin buusan isiniin jedha galatoomaa ulfaadha booddee xumurasaa qabadheen isinii dhiyaadha inshallah bakkuma jirtanutti of eegaa du'aa kadhadhaa warra mana xalabaatii nama baasu kanaaf kun barumsa guddaa ta'a jedhee yaada mana xalabaatii calluma jettanii ijoolleen baasina yeroo baaftan immoo bakka geessitanii galchitan hubadhaa bilbila iddee galchitanii nama itti kennitan sirriitti hubachuu barbaachisan isiniin jedha galatoomaa ulfaadha booda walitti deebina.